Shamaraaf wanti uumaman taaneefi rabbii wantoota hedduudhaan sekiuris hin godhee jira. Fakkeenyaaf waa'ee durbummaa yeroo dubbannu dhiirri tokko fakkeenyaaf yoo inni baasee sitti hin himne dhiira ammaan dura shamara wajjiniin waliin geenyeef gahee ta'uu isaa adda baafachuu hin dandeessu. Because rabbitu uumamaan adda godheessa uumee jira waan ta'eef jechuudha. Sii galaa jira miti? Kuniyyuu hiikoo guddaa of keessaa qaba. Rabbiin ilma dhiiraa kanaaf firiidamii baay'ee kennee jira. Shamara garuu sekiur godhe. Hayyee. Amantaa keenya keessatti tarii amantaa biroo keessatti hin beeku malee dhiirri tokko hanga furii fuudhuu danda'a. Shamara garuu yookaan hiikaa sana ofirraa xallaqxuun alatti dhiira biraa wajjinii walitti siquu miti aktii gochuun badii guddaadha. Sii galaa jira miti? Sii galee? Kana jechuun maali? Dhiiraaf shamara gonkuma kompeer gochuun qabdu ati bakka. Bakkeewwan baay'ee irratti shamarraniif uumamnis waaqnis daangaa godhee jira kan shamarraniif. Dhiira tokko wajjiniin osoo jirtu namni sun siif hin ta'u yoo ta'e jedhe aayaan jireenyaan si wajjin jiru xumuradheen jira gammachuun qabu kana booda si wajjin jiraachuudhaaf nama biraa wajjin jireenya gaggeessuudhaaf hin isiin namummaa ofirraa waan gochuu qabdu gootee jirti. Because keessi si waan ittiin gammanne tokko callistee of dirquun qabdu siinillee osoo jaalala nama sanaan qabaatin fedhii nama sanaan qabaatin kaleessa gaddaaf gammachuu waliin dabarsine jettee dirqamatti rarra'uun qabdu dhiiftee jirti filannoo siitii baatee jirti jechuudha sii galee garuu dhugaa jirtu itti himtee jirti. Garuu isaan bilbilaan himuudhaan si wajjin hin jira leenca koo bareedaa koo maaloo koo jechaanii bakka kaanii warshaa galti yoo ta'e هذا هو مشكلة الكبيرة والمشكلة. أما عربي لأنه هاسا يميت شفان رمو دمني لقي فنيتي فان أيوة أيوة شوف يعني العالم الدنيا وبنت ورجل ما في شمس فهمتي؟ لا ما في كيك شوف مثلا واحد بنت بتتزوج بحب واحد رجل بس ما في سمسم مجنون دور لكن رجل تزوج إلا 4 لكن واحد بنت بتزوج والثاني مرة شوف دور بنت حلوة شوف تاب كوبي لينك هذا ما في حلال لكن ما في زيادة مشاكل سمسم بنت لكن بنت دور سمسم كلب بعدين مشكلة زيادة والله حرام عليك ولا مامي سمسم كلب ولا زيادة مشكلة نجرتني ربي عريتي انت فوفريت اجيفتها جرا مامي السبب مثلا بنت بكرة ولا ما في بكرة أي رجل معلوم لكن الرجل بكرة ولا ما في بكرة أي بنت أي دكتور أي مؤلم ما في معلوم هذا زيادة يعني زيادة مشكلة ولكن معجزة يعني معجزة فهمتي؟ Garuu maaliifiyyuu gaafa dubartiin jibbite dhiirri baruu danda'a takkatu gaafa dhiirri jibbee dubartiin baruu hin dandeenye. Dhiirri tokko yoo ka'ee jaallatee jedhee amala jaamaa qaba. Dhiirri bana garaacha illee dhiirri amala jaamaa qaba. Inni patasii yeroo murteessu garuu yookaan obballeessa yookaan nama sana balleessa yookaan waa wayii ollaasaa waan jiru balleessa sana booda dhiisee faanaa deebi'a. Dhiirri hin dagata waan itti miidhame sana. Shamarri garuu fakkeenyaaf dhiira wayii jaallattee yoo inni jaalala sana dantaa dhabee jibbeenii jedhee
isin miitu ollaa sii nama jiru isin miidhu yookaan of miiti yeroo sanaaf yookaan ammoo jireenya sii guutuu jechuudha sii galee waa'ee nama sanaa yaaddi. Osoo nama biraa wajjiniin bultii qabdu osoo nama biraa wajjiniin jireenya biraa jiraattu wanti nama sanaa sammuu sii keessaa hin badu sii galee. Uumamni shamarranii fi uumamni dhiiraa bakka kanatti garaagarummaa guddaa qaba. Dhiirri tokko yeroo jaallatu sanatti akka bokkaati bokkaa gannaa beektu laata bokkaan gannaa kakawwee calanqee kanaan fidee hurrii lafa dukkaneessee girigirrii godha beekte yeroo akkasitti ta'u waan beektee bonni kun dhufee lafti kun gogee hongeen dhufu wayiin fakkaatan fakkaatu. Sii galee dhiirri yeroo jaallate sanatti namni tokko san jaallanne shamarri tokko jaalala isaaf hin qabdu taanaani isii argachuudhaaf isa ta'u waa wayii gochuudhaaf chaalenjii garaagaraa girigirrii baay'isa. Yeroo abdii muratee dhiisee faana deebi'uu jedhus yookaan of miidha yookaan isii miidha yookaan nama naannoo isaa sana jiru miidha yookaan jireenya isaa keessaa waa miidha dafee garuu miira waa'ee isii kana keessaa ni ba'a hin turu jechuudha sii galee gaafa sii dagatee jedhe immoo ijaan argaa sii hin jaallatu namni addunyaarra akka nama sanaa jibbu hin jiru dhiirri. Shamara tokko jechuudha jaallatee isa mufachiiftee dhiisee dhabee jennaan yeroo sanaaf cinqamee sana booda jireenya isaa keessatti nama akka sanaa wanti inni jibbu hin jiru jechuudha. Aye. والسمسم هذا هاي فاتوجي إن خديجة سنوءة شمرك هارودا abbaa manaa kee hin dararin tolee tokkoffaan isa waan hin siidhaamu keessaa ganama yeroo kamuu abbaa manaa keetii marqa marqi sii galee marqa garbuu jechuudha. Ooyi maamma dubartiin kaarruun kuni maaliif yeroo hunda dhiigu sodaata maaliif? Hin barbaadaman. Tafkiidhaa bar jarri tafkii beektaa laata tafkii baadiyyaatti si nyaattee beektii? Lakkee. Takkii miti namuma. Dhugumatti maamii shamarreen kaarruu qabdulees barbaada. Way garuu maaliif? Annu wallaalee. Abbaa manaatii duban kennitu. Sunuu kaarruu qabda gaafa. Isa ni dadhabee jechuudha beektee waan amalaa kana goggodhee dugda galeera fuudhaa jedhu taal jetti. Haasaan akka afaan hin haasaan hin ta'u. Dubbiin akka afaan hin haasaan hin ta'u. Subhanallah. Maamii dhiirri nama jaallatoo maaliin beekama? Qoflee wal jajjaalatee walirra akka buufatu wal jala yaatanii bara. Wallahi guyyaa dhuftan san namaa isin jidduu seene jaalattee katti mi'ooytu gartee guyyaa jibbansi dhuftee oo guyyaan isin akka sadda harkifatan jibbansaa dhufe dhab maa nama cinqitan dhab deemu kanaaf dhumatti ati maa nama si jibbe kami jaalatte oo jaalatte je qiyaasa qabdiyan an nama onnee hangana naa bane gartee nama onnee hangana naa bane irratti qooyyeesiin hangas banaa nama hangana naa bane hangana xiqqishoo qooyyeesiin banaa cufi jennaan xiqqicha tasaa kana walitti deemnaan dafee anti guduun fe'u dafeetiin dura cufaa waan wallahi dafeetiin dura hidhamataa. Dhiirri nama jaallatu kan beekamuun haasaan kee yeroo kamuu isa biratti fudhatama qaba. Gaafa ka'ee immoo aarseenii jedhu waa xiqqootu jechuudha beektee dafee isa garagalcha nama sana sii galee jechi kee xiqqoo jechuudha jechi kee namoota biratti waan tokko wayitu ta'ee mul'anne isa dafee aarsa jechuudha sii galee namoota biraa biratti jechichi salphaadha bar isa biratti garuu guddifamee mul'ata jechichi because gatii guddaa si biraa qaba wanti si biraa ba'u yeroo kamiyyuu waan hamilee isaa waan maqaa isaa bakka gaarummaatti bakka ol kaka'aa wayiitti yeroo ati kaafteettu gammachuu addaa wayiitti dhaga'ama sii galee ni gammada jechuudha reakshinii inni godhu hedduu itti tola jechuudha waan miira isaa ol kakaasu wayii itti uuma jechuudha wama xiqqoonni godhu wayii kallattiin ati ittiin dubbattu sun kallattiin ati ittiin waa ibsitu sun waan isa ol guddisu wayii ta'e itti fakkaata taanaan gammachuu addaa wayii qabaata inni kaan naannoo kee irraan fagaatu naannoo kee irraa fagaachuu jechuun fakkeenyaaf atama miidiyaa kana fayyadamta
Miidiyaa kana yeroo fayyadamtutti yoo laayivii galta taate laayivii kee jalaan nabamu. Yookaan laayivii kee sibiraan nabamu. Yookaan ammoo karaa miidiyaa hawaasummaati fayyadamtuu yoo react gochuu baate illeen waan ati post goote sana tarii karaa keessaa screenshot godhee sitti ergata. Yookaan karaa tokkoon dhufee maaliif waan akkasii jettee maxxansite jedha. Hariiroo itti wajjin qabaachuu baattu iyyuu jechuudha sii galee. Yookaan yaaduma namni koomantii jalatti kennu inni dhufee inboxii sii kenna. Koomantii inboxii godhanni. Tokko isaa inni kaan immoo yeroo kamiyyuu environmentii naannoo ati jirtu irraan fagaatu gonkuma jechuudha sii galee. Because already namni sun satisfaction yookaan gammachuu kan argatu hojiilee ati hojjettuu fi wantoota ati gootu irratti dippendi waan ta'edha jechuudha. Keessattuu marsaa jaalala keessa inni jalqaba jiru irratti dhiirri tokko amala sinsinnii qaba dhiirri. Yeroo jalqabaa sanatti ni muddama. Qamalee beektuu laata? Amala qamalee beektuu? Jalqaba yeroo baaqila nyaachuuf dhattu beeloftee fiigaa qola isaa muka isaa maati. Booda rakkoo jammatti. Aishi, namni wal jaalatu wal faarsuun jaalala jettee yaadda? Siif du'aa maal jedha ittiin amanu. Jaalalli isiin dhoqqeen isiin fokkattu yoo jiraate jedhe isii wal faarsanuudha bana garaachi illee. Dhugumatti namni dhugaan si jaallatu osoo akka isaatii gonkumaa miidiyaa irratti waan keen jaallatu waan keen dubbatu waan gaarii kee. Because namni hundi waan saamuun itti fakkaata. Dhiirri abshaalli dhalaan abshaalli miidiyaa irratti gaaroma kee badooma kee gonkuman dubbattu. Onnee qulqulluun si jaallatti yoo ta'e jedhe si galee faayidaadhaaf yoo hin taane na argaadhaaf yoo hin taane jaalala onnee irraa uumamaan si keessaa akka volkaanootti dhoo'e yoo ta'e jedhe miidiyaa irratti maqaa waliitu dhoo'uuf hin eeyyamtu. Because hinaaffaa waan na jedhamu namni akkuma badoomaatti fudhata yeroo baay'ee akka negatiiviitti. Hinaaffaa jaalalaaf deemutu jira. Fakkeenyaaf nama jaallatu tokko kan itti naaftu yeroo baay'ee dhalaan tokko fakkeenyaaf dhiira jaallatu irratti tisiif numti dhaltuun yoo dhattee irra teessee jette akka waan inni wajjinii waa wal qunnamtii wayii godhuutti inaafti. Tisiisaa bartisiisa dhaltuu sii galee jibbeensa miti amma sun namni sun jaalalli nama sanaaf qabdu oovarii ta'uudha tokko. Lammaffaa irratti immoo namni biraa gonkuma nama sana akkatti siquun barbaaddu beekte. Shittoon inni dibate illee nama biraatti akka urgaa'uun barbaaddu keessattuu shamara biraatti dhalaan jaallattuun tokko sii galee. Miidiyaa irratti gad dhuftee haadha manaa koo bareedduu koo maaree koo jaalladha waan akkasii dhugaa rabbii. Dhugaatti sun fakkeessaa yoo hin taane. Dhiirri tokko immoo dhabe dhiirri tokko immoo tokko hin jiraa hin jiru. Akkamitti murteessita kan? Hin jiraa hin jiru. Gizee hin jiru jette hin jiraa gizee hin jira jette. Injiru. Agam gooti. Gizeeti barbaadde. Ne jaallata jechuu fi maaba akkamittiin siif sirreessaa walla. Okay. Yeroo ati mammaaksa wayitiifin sii kaasa. Amaaratu yeroo mammaayiftu አምና ብጠይቅሽ ልጅ ነኝ ብለሽኛል ዘንድሮ ተራዬን አርጅተሽብኛል ወጋ ደርቤ እኒ ማል ጀዳን ሲንጃለደ ጀናኒ ለከነ መለ ጆልደት ዱሎምቴ ጅርታ ጀቴኒ ወጋታኑ ገሩ የሮ ደቅቴ ሲንጃለደ ጀቱ ሬብ ጃለሊ ገሌፊ እኒ ሞረዲ አመዱሎምቴ ጅርታ ቀርጨ ጮፍቴ ጅርታ አሁንማ አትነፊም ጅሬ ዲሴ ብረ ደርቤ ጀዴ ካራክተሪ አከሲ ወይ ደክ ትብሳ ጅርቱ የሮ አቲ በርባድ ዱረቲ ሚረ ኬሲ ኑበቱ የሮ አቲ ዋይ ሳዳገተት ሙሬፍ ዋይ ኬቲፍ ሲትዱፉ ደንዳ አቹት ነት ፈካተ ወንዶ ጎሩ ባደ ሜቢ አከነ ነቱ በደት ይወንታ ሩባቴ አከሰን ተፈካተ ላ ኦሬዲ ሱማ ወጅን ጅራ bakka deemtullee bakka gaatullee si hordofa kin muluu bamuluu yenneen obilee jetteedhuma kanatti itti wasanteetuma jiraachuu hin dandeenye wayitu jira bakka injiru jechuuf injira jechuuf injiru inni abjuu wayi bakka
Inni jechuudha Yemaanis waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isa jechuuni wayye Yemaanis welcome. Isa jechuuni jaldeessa. Jaldeessi maali yoo jette maasii yeroo lixee jedhu waan achi keessatti argamu hunduma sassaabbata beekte. Dhiironni akkasii yoo gochaan illee gochuu baatanii shamarri hunda siitu wajjin osoo jedhee hin gammada beekte. Onnee isa sanatu yoo tokko gadi hin teenye beekte gadi hin dhaabbanne. Gadi kan dhaabbachuu danda'u immoo nama inni wajjin hin jiru sanatu dhaabuu danda'a. Ati fakkeenyaaf kallattii hundaan doomineet gootee nama sana to'attee to'annoo kee jala oolchitee taanaani miirota akkasii ofirraa dhabsiisuu danda'an. Garuu ati wantoota wa'ii isaaf guutuu kan hin dandeenye wa'iitu jira baay'inaan. Sii galaa jira miti. Tama fakkeenyaaf yoo diimtuu taatee jette shamara diimtuurraa waan inni hin barbaanne magaalarraa waan bare wayii jiraata ta'a. Yoo ati magaala taate magaalarraa waan inni hin jaallanne waan inni ati yoo magaala taate jette waan diimtuurraa immoo inni bareessirraan arganne wayiitu jiraata ta'a. Isii sammuu isaa keessatti hanquudha jechuudha namni sun laayifii inni isii wajjin qabaatu. Ilma namaa fedhii isaa hunda guutuuf hin dandeessu ati rabbi miti kaa. Rabbiyyuu garii sooressa godha garii hiyyeessa godha garii gabaabaa godha garii dheeraa godha. Rabbi waan hin guunne guutuu dadhabee miti rabbi mana garaachi illee garuu addunyaa kana faariquma godhe dhangaan hundi addunyaa kanaayyuu waan sana jechuudha sii gate. Mala osoo kompleetii taatee bakka magaalaa buutee fi dii buutee fi dheertuu buutee fi furdoo buutee fi isii simmin quxurii eet quxurii maaloo quxurii jedhan hunda taatee fi si jammarrani maaliif olii gadi fiffiigale tokkuma faana jiraata. Afur fuuchuu shan fuuchuu wanti jedhamus hin jiraatu sila. Haadha sabab. Qoy isin sila bakka afurii sana maaf akkas jabeessanii qabdu? Maan beeleeshi dhiiroleen afurmaa faarsan tokko bakki dhaabar isiirraa Yeroo hunda bakkuma afurii sana qofa jabeessu. Qoy maan meeqaa gaafata dubartii afur fuudhuu maaliif barbaachise? Taayota fuudha sanirraa ijoollee qabaa waa hunda taatiif waa hunda guuttiif waa takka irraa namni maaliif afur barbaachisa? Dhiira Oromoo tana guutumatti kutaa kudha takka dhiira Oromoo kana san jenne egaa dhiiruma Oromoo tana kutaa kudha takkitti tana isaan hambisina jimmallee mee nutti dabala rakkoon qabu afur taaneefi laal asiin tatteenyee guyyaa ijaazaa godhanu dhuftees takka nyaata goote takka mana xarayittee takka afata mana aftee takka huccuusaa dhiittee mee sii galtee laal wal faraqumatti yoo galgala kana mana kana bule nu sadeen guyyaa kan mana kana wajji haasawaa bulla yoo nu sadeen amma gagatti furgaa bulu tana as bula guyyaa afran kana keessatti isagaa isa safuuratti hin kan afuuratti kan inni safuur. Garuu maaf arfamanii afur. Dhiirri kudhan osoo tarree galee taa'e jechuudha. Dhiirri sagal shamara tokko wajjin qofa wajjin jiraachuun barbaadu. Sababbiin Dhiira kudhan keessaa dhiirri sagal jechuudha. Dhiira tokko qofatu addunyaa kanarratti shamara wajjin jalqaba bultii jaartii wajjin jiraachuu barbaada. Kompiliitii wanti isinitti barbaadu. Amma dhiira musliimaa bira tokkotti duniyaa mana kana guutuu kennuufirraa shamarran afur guuttee kennuufi filata waan sidhibu. Sababni isaatis shamara tokko osoo isiin dhaggeeffadhu dhiirri tokko shamarri tokko osoo isiin nuura laayinii jeennata keessaati jedhanii bareedumni isii osoo daangaa addunyaa kanarraa hunda bahee jedhe dhiirri gaafa si wajjin hin jee tokko taa'ee jedhe kan biraa isii fokkattu miila kee dhiquudhaafuu madaaltu jedhamte wajjiniin osoo taaf koppii linkii Gaafii kan sitti ta'u immoo yeroo baay'ee ani waan nan kannee jetti dubartiin wallaan ani waan nan kannee yoo bareedina nan bareeda yaani bareedina nan bareeda maaltu na hanqateennaan anarratti fuuchuu dhaqeen tala bukkiftuu kanaadha garuu wanni inni irraa argee fuudhee ajaa'iba jaalatiin qabanii waa hunda guutii fi ni jaalattiin waa hunda gootii fi aynatan Abboo na dhageessaa ati nuura laayinii si jeennata keessaatu ta'i addunyaa kanarra warqii godhiif kunoo maal siin jedhu daa'im buddachii kana hunda warqii lafa afiif mana isaa qabeenya isaa waa hunda isaa. hin dhiisu fuuchuu wallaahi hin dhiisu fuuchuu. Akka jiraachisaa jaamtu gaafa na fuudhe ana ala nama jiraatan fuudhe. Muka nyaatta. Ala nama biraatti fuudhe rabbi isaa jaamsu. Ilaali moomna sittani maa dhagaye. Habibti nuyi ani nan bareedaa wanni nan takkate hin jiru maalirraa dhabe jettee gaafii of gaafachuu dhiiste konfidensii qabaattee fuudhi. Waan isirraa argate isatu beeka maaltu fuudhi jettee.
Muu tokko Ayi an tokkoffaa yoo ta'e gaara. sadaffaan ana jema wallahi I don't know maa baadhatan waan akkasirratti rakkoon qabu wallahi afuudhu Amma dhiirri gara tokko keenyatti tokkitti kan qofti wajjin jiraata jedhee abadan ani kanan jedhu kaa in fuudha ana qofitti wajjin jiraata jedhee inamanu mataa koo kamansiisee hin ta'u in fuudha. Dhiirri Kana beekadhaa shamarran jechuudha dhaggeeffadhaa warri umriin keessan kunoo gaa'ilaaf ga'aa jiru dhaggeeffadhaa sammuu keessan wanta amansiisuu qabdanu ammarratti jechuudha jira ridwaa weelkaam dhiirri tokko sirratti yoo shamara biraa wajjiniin jechuudha taap kooppii liinkii godhe yookaan yoo fuudhee jedhe akka of hin dhiphifne of amansiisee harrumarraa kaasi malee zalaalam jechuudha beektee san dhaloota ammaa kana jechuudha dhaloota amma wanti hundi salphatee jinjanaan rakkashee taap kooppii liinkii gochuudhaafis wanti hundi salphaa iizii ta'ee jechuudha dur bar shamara tokko argachuudha dallaa yeroo dhibba naannaa ji'a lama sadii naannaa bar shamara tokko argee harka cabbatudha har'a garuu kan fedhe guyyaa lamatti amansiifatee addunyaan salphate hundaan jechuudha iizii ta'ee jira sinii galee kanaafuu jechuudha addunyaa akkasii keessa taa'aa dhiirri tokko yoo na jaallate ana malee dhalaa biraa wajjiniin waan godhu ana malee dhalaa biraa wajjiniin bultii ni jaarratu maaliin ta'u jettee sammuu kee amansiifta yoo ta'e jireenya kee gubataa jiraatta of amansiisi abbaa fedhe wajjiniin ani shamarran keenyaaf dhaamsa nan dhaamu Oi ani shamarran keenyaaf dhaamsa nan dhaamu meeqa fuudhuu yaaddee jirta? maal jedhe Oi kuduraa Atama maa meeqa fuutuu yaaddee jirta? Meeqa fuudhuu yaaddee jirta? afurran dabarsin bas Shari'a. Era lama. osoo naaf danda'amee moo ilaali Filachoon akkasitti baree rakkoodha. wanti lafarra jirtu kun hunduu jechuudha kooti osoo naa danda'ame hundi siitu kooti Susi dandame akka isaanii sagal fuutee Allah yusturaalee kisa jedhamu sana dubartiin si du'aa isii godhaa sagal fuudhan isaan. Ta'u dhugaa rabbi warri afur fuudhuu yaaltan sammuu keessaa diileetii godhaati. Akkanan jedhu ani immoo dhiira keenyaaf nasiyaa miti dubara keenyaaf nasiyaa wannan dhaabu shamarran keenyaaf. Shamarran keenyaa inni heerumtanii gaafa heerumtan waggaa lamas waggaa tokko isa ta'uu dhala hin dhaltanii gaafa ilma argattu ilmaan argattu jaarsi kan kee gaafa sirraa argatee ka'uu waggaa lamas taa'ii waggaa 10 maan taa'in ituu kan biraan laalin gaaf tokko gaafa gadi bahee fuuchuudhaafanii jedhee si heeyyama sirraa fudhatu heeyyamiif maaliif dhattee mana kee diigdee Gaafi abbaan Gaabbiniif eegeen booduma jedhanii amma sitti hin beekamu. Ani hin gaabu wallaahi hin gaabu. Namni tokko erga wal fuudhee booda gaafa daa'ima argatan jaalalli duraan wal jaalatan sun ni qannasaa jedhe dhugamoo dhara. Sirraa qannasee miti kan inni fuuchuu dhaqu bar dabalata barbaade bar. Gaafii ati himte sana osoo hin taane akka gaafiitti gaafadhaa jira si galee fakkeenyaaf anaaf abbaan warraan koo wal duraa sirriitti wal jaalannu ta'e erga walitti dabalamnee daa'ima argannee jaalalli inni naa qabu sun hin qannasaa jedhan dhugaadha. Maammi isitu beekami. maal jette Laali Namni tokko gaafa wal jaallatee wal fuudhee ilmaan walirraa argatee jaalalli koo sun hin qannasa moo hin dabalaa? hin qannasa jedhanii jedha. Hin qannasa jedhanii maali? dhaggeeffadhu dhiirri tokko jechuudha gaafa keessi fuudhee bultii si wajjin ijaarratee jalqabumayyuu dhiirri tokko salphatti si wajjiniin bultiin ijaarratu inni bultii ijaarratu already namni kun naaf ta'a jedhee bitaa mirgatti yaadee ilaalee murteeffatee yoo ta'e alatti fakkeenyaaf fuutii siin biyya arabaa kun keessaa dhiifama naaf godhaati irra guddeessa harka 100 keessatti 75% ol faayidaa irratti hundaa'a sii galee already isiinis isarraa innis isiirra benefit faayidaadha. Kan biyyoota baqaa keessattis fakkeenyaaf Masrii keessa ta'uu danda'a yookaan Faransaayii keessa ta'uu danda'a biyyoota akkasii rakkinumaaf beektee
itti dhaba wayii bakka namatti nafinii wayii waan godhamuudha. Carraa hundayyuu osoo harka keetii qabdu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa namni jiru tokko ka'ee shamara tokko yeroo fuudhu Itoophiyaa keessatti shamara fedhe fuudhuudhaaf carraa baay'ee qaba. Kan Harargee fuudhuudhaaf, Arsii fuudhuudhaaf, Baalee fuudhuudhaaf, Walloo fuudhuudhaaf, Shawaa fuudhuudhaaf kan kutaa kamiitu jechuudha. Amaara fuudhuudhaaf, Tigree fuudhuudhaaf, Guraagee fuudhuudhaaf. Namni sun yeroo fuudhu shamara sana shamara addunyaarra jirtu kan hunda keessa caalchisee mana garaa jilla itti yaadi. Osoo carraa baay'ee qabu nama tokko wajjiniin mana galaa jira. Nama mana tokko wajjiniin galu sana kallattii hundaan ilaalee madaalee naaf taati jedhee wajjin galaa jira. Erga wajjiniin galee jedhee immoo bultii keessa yeroo deemamu shamarri sun dabareedhuma isa wajjiniin jiraattuun akka kaleessaa ta'uu dhabuu dandeessi. Kaleessa yeroo inni jechuudha jalqaba irratti si wajjiniin walitti siqu yeroo inni dugda si rukutu kudhan utaaluu dandeessi. Gaafa isin wajjiniin bubbulaa dhagee jedhe tokko rukuteetii miti kudhan rukunnaan socho'uu cinaacha garagalfachuu dadhabuu dandeessi. Sun uumama ilma namaati kaasii galaa jira miti. Gaafa kaan inni kaleessa waan dhabbare sana yoo dhabee jedhe kaleessa akkas turte jette kun akkana taatetti ayi kun akka caammaati natti bal'attee jirti kan biraan bitadha jechuun rakkoodha. Because already waadaa waliin qaba akka waliin qaba akka wal amansiisaniiti kaa sii galee. Dhiirota baay'ee keessaa yaadota beektee si wajjiniin gaafa jiru gammadee erga isiin immoo xiqqoo tajaajila kennaa dhaqxe dadhabdee jettee jechuudha sii galee kan dhiisee filannoo biraatti deemu dhiira muraasa. Inni kaan isiin hangamuu yoo moofaftee jette yoo dulloomte jette ijuma kaleessaatiin ilaalanni. Kaleessa akkana turte anuma kanatu akkana godhe jedhee ijuma kaleessaatiin isii ilaala. Akkuma kaleessaatti wajjiniin gammadaa jiraata sii galee dhiironni hangi tokko garuu akka maastikaan beekta miti maastikaa kana jalqaba yeroo nyaattu mi'oofti jettee afaan kana keessatti gurra kana keessatti. Bodhaa yeroo dhattee jettu immoo mi'aan siisiin hin dhuma. Haa'oo nama dhukkubsiti. Lafa gattee gaatee kan biraa tokko sii mituu deemta. Yeroo bakkas nun godhin. Waan akkasiiti jechuudha. Dhiira akkasiitti rabbis hin qabin dhiirri walii lamatu jirani sadii afurtu jirani waan ta'eef. 5 6 7 8tu jira. Aynata danuu jiran. Wallahi aynata danuu. Rabaatiin hammaateera. Biyya rabaa sana Kaatanu rabbii jechuudha yaa rabbi ilaa dhiira jechuudha beektee yeroo na wajjin jiraatu na jaallatee gaafan bira bubbulee jedhullee jaalalli isaan irranne yaa rabbi dhiira akkasii naaf kennii jedha yeroo salaatanii kaatanu rabbiin kadhaa malee amala dhiiraa baay'eetu jira baay'ee. Wallah. Rabbi jaarsa bareedaa nuuf fakkaata. هذا هو كلام yeroo ammaa jaalalli hin jiru jedhu garuu namni hundi tokkoo miti rabbaa laaffisu. Jaalalli hin jiru jedhu taadhaa naman jaallanne wajjiniin muka wajjiniin gangalataa jira inni mukarra wal qaarsee namni diidiidhaan halkan siree qiqii godhaa hirriba nu dhoorku konkoottan hin kijibu. Wallaahi maammi waan na mudatee miti garuu ooma sooshaal miidiyaa kanarratti haasamu garuu ana bira fudhatama hin qabu wanni Akkam. jechuun qoy jaalalli amma ijoolleen warri dhiiraa jaalala hin amananii jechuun amanamaan namaa hin jiru jedhanii haasa'u yeroo baay'ee garuu namni hundi tokkoo miti jedhee amanu akka kiyyatti.